kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu addaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhachuu cimsee itti fufuu beeksise. Dubbii himaa booda darbii akka jiranitti tarkaanfiin loltummaa zooniiwwan giddugalaa fi kibbatti fudhatame humnootiin mootummaa hedduun ajjeefamanii jiru jechuun dubbate. Woboon zoonii giddugaleessaa godina Shawaa kibba lixaa aanaa ammayyaa gandaa Jaamoo kuraa keessatti lolu. Guyyaa kaleessaa waraana PP hojii gaggeesseen loltoota sirnicha irraa 30 yoo ajjeesuu 25 madeessuu dubbii himaan woboo odaa darbii beeksisan. Gama biraatiin godina Shawaa kibba lixaa aanaa Turee magaalaa Bantuutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu dubbii himaan woboo ibsaniiti jiru. Oduu walqabatee woboo zoonii kibbaa Cimbiraa Soddumboor injifannoo gonfachuu ibsamee jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa nu qabannee isiniif dhiyaanne kulamni jira. Amma oduu biraa qabnee walitti deebinutti nagaatti nuuf turan isiniin jedha.